السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام. آه، كما تعرفون أنا قاسم، وأما الآن كنت في مدينة دنبا. الحمد لله الذي كتب لنا باجو بسم الله أتي ونيانا التي يا الله يا كريدا يوم الأحد يا باتي رمضانات سيرنا guyyaa tokkittii kan hafte jechuudha. Kana keessatti daddafnee osoo wanni nuuf duraan halaala ta'ee jiru nyaataaf dhugaatii osoo dandeenyu osoo dhuguuniif nyaachuun halaala nuuf ta'ee jiru. Hammas warri mallee akkuma kanaa egaa ahlii qabu, zawjatii qabu, zawjaati isaatti nyaachuun osoo halaala ta'ee jiru guyyaa keessatti jechuudha. Wanni nuti yaadachuu qabnu maaliin baatii Ramadaanaa keessa wanni halaala nuuf taate keessatti haraama taate nyaachuun guyyaa keessa haraama. Baatii kun osoo inni nuti maaliin itti qophaa'uu qabna jechuu bareechina yaadannu. Kana booda alhamdulillah akkuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam murteeffatanii jiranu gaafa Ramadaanitti seenee shayxaanni ni hidhamti, balballi jannataa ni banama, balballi azaabaa ni cufama, balballi tawbaallee banaadha, hojiin namaallee ol baati, balballi biddaallee ni cufama, shayxaanni maradaan silaa ni hidhamti jedhanii waan jiranuuf baatii kabajaa jaallatamaa akka kanaatu nutti jira. Baatii kanaaf maaliin qophoofne gaalibni namaadha. Akkuma argitan okaahuu tamriidhaan qophaa'a. Tamrii nyaachuu fi bishaan itti dhuguu waan akkasiitti qophaa'a jira jechuudha. Qaradni kan nurra jiru tamriidhaan hin qophoofnu. Wanni nuti ittiin qophoofnu maali? Maasha Allah, zikriitu jira, ibaadaa jira, qura'aana jira, tilaawaa adda addaatiin qophaa'uu qabna malee nyaataaf dhugaatii ji'a nyaataaf dhugaatii miti. Rabbillee nyaataaf dhugaatiidhaaf jecha nu uumne. Kan kunillee tamriidha, gariin tamrii kana qopheeffata jechuudha. Akka kootii fa'aa wallaalaan jira. Silaa kana miti rabbillee tamrii nyaataa jechuudha nu qabayne waan diddibatanu kana waan urgeeffatan waan aarsatan waan akkasii miti. Kunuunsa waaqii ni kaan akkasii kunuunsa waaqii haramayni shariifayni jedha. Akkasii kanaan qophaa'aa akkasii miti wanni ittiin qophaa'uu qabnu. Baatii kabajaa kanaaf wama kabajamaadhaan guddaa gaggaariidhaan qophaa'uu qabna. Kanaaf jennaan wanni si walii dabarsuu qabdan, wanni si nuu dabarsuu qabdan, dhaamuu qabdanu waan khayrii ammallee chaanaala adda addaa qabu adda addaa irratti wanni nuti dubbachuu qabnu waan gurguddaa haa ta'u isinii jenna.